Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanatti wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Akkasumas like share godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduu jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti balaa konkolaataa dhaqqabeen namoonni 9 lubbuu dhabanii jiru namoonni biroo hedduunis madaa'uu poolisiin magaalattii ibsee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaa fi Somaalilaandiin marii hariiroo dippiloomaasii isaanii cimsachuuf isaan gargaaru gaggeeffatanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'aas lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira dabalata isaa qabna. Oduu biyya alaatiin lolli Iraanii fi Israa'eel akkuma itti fufeetti jira. Haleellaa dabareedhaan walirratti raawwataa jiraniin gama lamaaniyyuu miidhaan dhaqqabaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon naannawaa sanarraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Israa'eel irra goruudhaan haleellaan Ameerikaan Iraan irratti raawwatte moraafama hamaa giddugala bahaatti uumee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin katu ani bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Magaalaa Finfinneetti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun namoota 9 darbee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti balaa konkolaataa har'a mudateen lubbuun namoota 9 yoo darbu namoota hedduu irras miidhaan akka dhaqqabe poolisiin magaalichaa beeksisee jira. Poolisiin magaalichaa akka himeetti namoota lubbuun isaanii darbe 9 keessaa tokko daa'ima ganna 3 yoo ta'u namoota 8 irrattis miidhaan qaamaa akka dhaqqabe himee jira. Balaan lubbuu namaa galaafate kunis kan dhaqqabe konkolaattonni 3 walitti bu'uudhaan akka ta'es poolisichi beeksisee jira. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin marii hariiroo dippiloomaasii isaanii cimsuuf kaayyeeffate taa'uun ibsamee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos jila ministeera dhimma alaa fi tumsa idila addunyaa Somaalilaand Abdurrahmaan Daahir Adnaaniin durfamu simatuudhaan waliin kan mari'atan yoo ta'u ministeerichi daawwannaa hojiilee Finfinneetti taasisee jira. Kaayyoon daawwannaa isaanii walitti dhufeenya dippiloomaasii fi tumsa tarsiimoo Somaalilaand fi Itoophiyaa cimsuuf akka ta'e Somaalilaand beeksiftee jirti. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin kana dura itti fayyadama buufata galaanaa irratti waliigaltee mallatteessanii ture. Kun ammoo Somaaliyaa dallansiisee kan ture yoo ta'u ergasii immoo Ministeerri muummee Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad dabareedhaan biyya walii daawwatuudhaan marii taasisaniin muddamsichi qabbanaa'ee ture. Oduun itti aanu Itoophiyaatti bara 2025tti dhukkubsataan vaayirasii pooliyoo tokko argamuun beekamee jira. Dhukkuba pooliyoo kana balleessuuf akka addunyaatti duulli bal'aan yeroo dheeraaf taasifamaa turus hanga ammaatti addunyaarraa akka hin badin waan agarsiisu Itoophiyaatti mul'atee jira. Dhukkubni kun addunyaarraa sadarkaa baduu irra gahee jira jedhamee kan dubbataa ture yoo ta'u amma garuu namni 33ffaan bara 2025tti Itoophiyaatti dhukkuba kanaan qabamee argamuun beekamee jira. Inisheetiiviin addunyaa dhabamsiisuu pooliyoo akka jedhetti Itoophiyaatti waxabajjii 18 2025 namni 33ffaan dhukkuba pooliyootiin qabame arguu ishee ibsitee jirti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhetti gaafa Afrikaa weerara gosa kana yookaan vaayirasii pooliyoo kana balleessuuf duula bal'aa gaggeessaa turus kan hin milkaa'in akka ta'e waan agarsiisu jira jechuudhaan ammas duulli bal'aan akka irratti gaggeeffamu akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin tibbana xiyyeeffannaa isaa mooraa waraana mootummaa hundarratti xiyyeeffatuudhaan haleellaa bal'aa raawwataa tureen mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise beeksisee jira. Gama mootummaatti immoo rakkoo dirree hidhannootitti isa mudataa jiru gamaggamuudhaan kallattii kaatee opereeshinii bal'aa gaggeessuu fi karoora akka qabatee fi kallattii akka kaatee marii jeneraalonni waraana mootummaa gaggeessaniin booda icciitiin keessoo isaaniitti baate akeektee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Kaaba shawaa Salaaleen Kuyyuun Gabra Gurraachatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise akkasumas kan madoodhaan adabee
kan harkaan qabeessa akka jiruu fi meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Akka odeeffannoon achirraa baate ibsitutti haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 17 jiratti hidhannoo guutuu wajjin harkaan qabee 100 ol immoo hojiin ala taasisuudhaan yookaan immoo addunyaa kanarraa godaansisuudhaan meeshaalee hedduu kan hiikkate yoo ta'u AKM 85, BKM 5, Snapper 8 akkasumas meeshaalee waraanaa biroollee kan hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Walumaa galatti kaaba shawaatti fufteedhaan haleellaa tibbana loltoota mootummaa irratti raawwateen kan milkaa'e akka ta'es beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu barraa kana akka jalqabe odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'a haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee kan itti fufe yoo ta'u loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruunis injifannoo argataa kan jiru akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baate nu geettee jirti. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisu gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Tibba kana Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa baay'inaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran yoo ta'u haaluma kanaan kan isin viidiyoo irratti argitan kunneen guyyaa kaleessa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuu wajjin yoo dhufan waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseefii jira jechuudhaan kan ibse yoo ta'u warroota hafaniifis of baraaraa jechuudhaan waamicha taasiseefii jira. Oduun itti aanu gaazexeessitoonni sagalee Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman hojiirraa ari'amuun dhagahamee jira. Bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp gaazexeessitoota sagalee Ameerikaa VOA dhibbaan lakkaa'aman hojiirraa dhaabuu yookaan ari'uun maddii oduu mootummaan deeggaramu kunis guutumaan guututti akka cufamu taasifamee jira. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp hojjettoota VOA kana kan ari'eef dhaabbatichi hojimaata badaa akkasumas loogii fi qabeenya qisaasessuun kan guutame waan ta'eef jechuudhaan akka ta'e ibsee jira. Cufamuu VOA kanaan wal qabatee gaazexeessitoonni yaada kennanis jiru. Gabaasaan ol aanaa VOA Steve Herman yeroo waraana addunyaa lammaffaa olola naazii dura dhaabbatuudhaaf kan hundeeffame VOA diiguun gocha ofiin of ukkaamsuu seenaa keessatti mudateedha jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu lolli Israa'elii fi Iraan akkuma itti fufetti jira. Haleellaa gama lamaaniin dabareedhaan walirratti raawwataniin ammallee miidhaa gurguddaa walirratti geessisaa akka jiran odeeffannoon gama sirraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Ameerikaan Israa'el irra goruudhaan haleellaa buufata gabbisa nikuleeraa Iraan irratti raawwatuun giddugala bahaatti raafama hamaa uumee jira. Erga Ameerikaan haleellaa irratti raawwatteen booda Iraan Israa'el irratti misaa'eloota hedduu darbatuudhaan yookaan furguggeeffatuudhaan magaalota irratti haleellaa raawwattee miidhaa guddaa magaalota irratti dhaqqabsiisuun himamee jira. Gara biraatiin immoo Iraan balballi Hormuz akka cufamu ajaja kan dabarsite yoo ta'u Huutiin immoo balbala yookaan immoo hulaa galaana diimaa cufuudhaaf murteeffatuun dhagahamee jira. Tarkaanfiin kun immoo addunyaadhaaf miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'ama jechuudhaan hedduun sodaa jala galanii jiru. Cufamuun hulaalee kana addunyaa qaala'insa jireenya hamaaf saaxiluu danda'a jedhamee jira. Hulaa Hormuz cufuun alatti haleellaa Ameerikaan irratti raawwatteef Iraan deebii akkamii kenniti kan jedhu akkaan eegamaa kan jiru yoo ta'ellee biyyoonni hedduun Iraan jarjartee yookaan sardamtee gara tarkaanfititti akka hin seenne kan gaafataa jiran akka ta'e beekamee jira. Ameerikaan immoo Iraan gara tarkaanfii biraatti ni ceete yoo ta'u taate haleellaan biraa akka isii eeggatu akeekkachiiftee jirti. Gama Israa'eliin immoo Israa'el dabaree isiitiin haleellaa Iraan irratti raawwataa jirtu kan itti fufte yoo ta'u haleellaa raawwatteen buufata nikuleeraa Fordoo irratti irra deebi'uudhaan haleellaa akka raawwatteetu himama. Akkasumas haleellaa har'a raawwattee mana hidhaa guddicha Eviin jedhamu kan namoonni siyaasaa hedduun Iraan keessatti itti hidhamanii fi wirtuu milishoota baasii jedhaman kan ta'e akka ta'es Israa'el beeksiftee jirti. Gara biraatiin immoo US haleellaa Iraan irratti gaggeessuu hordofee gaggeessan olaanaan Iraan Ayatollah Khameneiin pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin deeggarsa akka gaafate dhagahamee jira. Ayatollah Putiniif waamicha deeggarsaa kan dhiyeessa ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an
Abbaas Baagichi har'a gara Mooskootti erguun ta'uu madda oduu Rooyiter waabeeffachuudhaan BBC'n gabaasee jira. Raafama hamaa uumame kana hordofuudhaan Ameerikaanis lammiilee isii addunyaarra jiran of eeggannoo akka taasisan kan akeekkachiifte yoo ta'u, akkuma waliigalaatti raafamni giddugala bahaa rakkoo nageenyaa hamaa addunyaatti uumuu danda'a jechuudhaan biyyoonni hedduun xiyyeeffannaan mariidhaaf kenname rakkoon kun mariidhaan akka furamu waamicha godhaa kan jiran hedduudha. Nutis nageenyaaf dursi haa kennamu jenna. Waaqayyoon immoo nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.